sirrii addunyaatti baasa. Hunduu haa hubatu bakka ga'ee jiru sagalee ol kaasaa iyyaa dhageessisa. Daddacha saniitti hunduu dhiyeeffame ilaalamaa jira murtiin kennamuufi. Dachee mimmiidhagdee mul'achaa jirtu dha'icha xumuraan Yesuus adabuufi. Xumura baraatti siqaa yeroo adeemu amalli Sodoomiis dacheen ni dhuunfata. Saamichaaf ajjeechaan ejjummaan baay'ate rakkoon suukanneessaan dafee babal'ata. Akka waan laalistuu misooma labsanii dachee dulloomtetti karoora baay'isu. Nageenyi sarbame kanaaf gooliin ta'a horiyyuu dacheerraa dhibeen beekunaasu. Baraarraa warri dhaabatanii malaakata sirrii addunyaatti baasa. Hunduu haa hubatu bakka ga'ee jiru sagalee ol kaasaa iyyaa dhageessisa. Daddacha saniitti hunduu dhiyeeffame ilaalamaa jira murtiin kennamuufi. Mul'achaa jirtu dha'icha xumuraan Yesuus adabuufi. Dhukkubaaf dhaa'ichaan dacheen adabamti. Hafuurri Waaqayyoo yeroo ol fagaatu wangeelli salphatee dhugaan lafa buunaan harrayyuu kaanumaaf waraansa himatu. Lubbuun ammayyaa'ee gulantaa yaabbatee seerri uumaa cabee uumamni ol kaafame. Kanumaaf ciniinsuun dachee miidhachiisa ergaa dhugaa kanaaf buluun dadhabame. Ilmaan namoota dambii samiirratti ifatee mul'ata. Namni dhuunfaa isaatti lubbuu baddu yookiin fayyitu baadhata. Amalli namoota dogoggoraa malee ilaalamaa jira. Qalbii jijjiirratee namni hundi akka fayyuuf samiin eegaa jira. Warri rakaasatti dubbicha dhaalanii alatti ittifamu. Gareen qajeelota Kiristoosii wajjin samiitti ol